gammachuu isaanii ni dabala. Garuu qabeenyi jaalala ta'uu hin danda'u. Gonkumaa. Mana kanatti heerumuu qabdi dubbiyyoo. Haa? Tuwaan salphannee bara. Heerumuu qabdi? Ruufi. Hodhi. Balaa qaban nama harafoo. Dhugaa rabbi. Jaarsuma jaartii qabuun jibba malee hanqaasa hin ta'u jaarsa jaartii qabu. Qabeenyi haamatti. Nashi obboleetti tiyya qaali. Naizochi. Si Ingilisi heerumsiisnaa sana. Kana Ingilizeen fadhoon amma fuulee baaseen fadhaa. Haa? Amma fuulee baase. Ka fuudhee baase maal si godha? Wanta naa godha. Kana si Ingilii yoo fuutee yoo ka fuudhee baase maal irraa godha? Kana jechaan jaarsa namaa beekaa jechaati. Jaarsa namaa ni jaaladha bargi nama hojii jiruun hin feene malee. Jaarsa namaa ni jaaladha gin nama hojii jiruun fadhu. Jaarsa namaa hin jaalatta si Ingilii jaalatta moo jaarsa namaa jaalatta lubbuyee? Jaarsa namaa jechuun yaani nama wal fuudhee hojjetaa uume. Yaani isin bira deemtee ni deema adda baan baqa nama akkasii. Ka adda bayan san jaalatta jechaati. Ka si Ingilii yoo? Si Ingilii yoo ta'e si hin godhu? Baadoon baadu. Nama jalaa dubara fuudhuu deessee jirti. Dalaan dubari bultii hin beektu. Jaarsa akkatti qabatan hin beektu. Kanaafuu adamma jaarsa jaartii fuudhee hiike beeku. Jalaa baasuu feetaa? Jalaa baasuu akkam jalaa baasuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf amma dalaan heerumtee dura heerumtee jechuun akkaataa bultii ni beekti yoo ati dogongoraa. Amma fakkeenya si hima gaash jaarsa jaartii heerumee fuudhee baase barbaade jettee amma jaarsi suni jaartii takka fuudhee jalaa baate jaartiin sun sababbii yookaan kabbaadii taanaan dhiistee deemte ati hoo waan na isiin hanqistee biraa deemtee walii kan sayyoo guutuu baattettillee boru akkasiin deemta jaartii baasuu barate akkasumas illee si baasa maaltu si wayyaa'ee gaafa san eessise. Maal jette beektaa Oromoon rakkoo jaarsaa jaartii rabbiitu beekaa. Kanaan sin jee amma jaartii baasuu barate immoo sillee akkasumatti taraan si baasee tabaraa fida maal goota jaartii baase feeta. Akka farratti waa dhabaa wal daba fida jecha san naa qabi akka jedhu. Naa qabi deemisan. Qabe. Achirraa hafee bakka dalaan jechuudha dura karaa meeqa namoo jirtu bakka yaani bakka dalaan si dura bultii agartee jechuudha yoo amma singilii taate bakka yaani yooti fakkeenyaaf amma bultii faaree jechuudha dardara jechuudha isii dura. Itiqaatu guddattuu bultii kana hin beekta. Bultii jechuun fakkeenyaaf ammoo wal fuudhuu jechuun wallahi sitti maqatti salphaadha malee bultii jechuun guddina jaarman. Eegale? Maqaatti salpha malee. Bakka yoo inni singilii jaarsa jaartii fuudhee ka'ee wal lola beeka wal lolsiistee fuudhuuf. Haa galtee deemnu beekne waan hin qaqqabeef. Sanitti biyyi bareedaa. Naa galee beekee. Sarraa fiti haa. Waan irraa Duro wanda beekte yoo ta'e inni yoo dardarate yoo inni dogongoree faabdee kaloo ta'e taa'e akkasiin argata. Akkasii. Anamma hin bararraa jaartii nyaanammaa wal loluun yeroo. Ati gaafa akkamitti akka sadii ta'e taa'e dubbii. Maal jedhame amma jaartii kiyyaa wal loluun yeroo hin bararraa kaan. Sadii ta'e dura barbaadin taa'e siin jees baradin. Amma rakkoon tiisan anu san of shakkaa jira wal loluun yeroo. Nama arraba bilkee wallo itu walloltan akka wallolun jiru waltoon jiru wallolun jira gin wanti irra walloltan sababa qabaachuu qaba miikinaan jira. Jaartii kiyyaa wallola jettee adullee hin beekne garuu walloluu akkan waan hin beekne. Naa gisee walloltan rakkoon qabu miskoon laa goota. Kana baan kana hoo. Hin deebiftaa miskoolaatti. Maa kokkolta kolkoluu wayituun jiru. Already wal fakkaata taala naaf jedhe. Miskoola si godha guyyaa sana. Wal fakkaata taala yeroo siin jiru yoo si galate haa salphanne bara. Miskoola godhaati bilbilee kan jibame. Bakka hin jiraame yaani girgireeshin jiraat. Girgireeshin yoo jiraate jecha. Akkasitti fakkeenyaaf aadaa ganda keessaniitti dhalaa yaanii hin jiraame dhalaa akkasiisan
Tinggirin ko sa hura dyan. Ha? Dala, heerumtee ba? Dala fakkeenyaaf isa duratti bultii qabattee baate. Itti gargaratee turuu sa hura dyan. Ayyee. Maa waraana? Isa. Waan ta'eef bakka atiis amma fakkeenyaaf ganda keenyatti yoo amma fakkeenyaaf asii nama jaalatu wayii qabaattee nama jaalatu wayii qabaattee osoo wal jaalatanii hireen tun nasiibaa beektaa addees hin baafte akkam goota beektaa amma isii sanne jaalatta ingultii deebisillee ni marata gin warri keessan isa sansiin fadan isii sansiin fadan kaza maal godha san dishee kumatti isi jaalatu san dhiisee ta'u warri isaanii jaalatteef sanfu Tamam. erga isii safudee bultii wajji jaare yaani hanga ji'a baatii lamaa baatii sadii hanga ruuza wajji jiraate isi ari'ee jechuudha. Arsii biyya koo. Erga eebbale. Ayya. Salaam alaikum. Maaliif? Salaam alaikum. Riifan jirtu isi ari'ee. Maaliif? Isi duraan heerumtee isa dura baate beela. Warri isaanii harmannaa fuutan jaanii gigim jaaniitti wanta jaa. Ala heerumtee baate inuma dardara taateen fuutu. Jaraara bu'aan inni irraa jee garuu yoo sii gala yoo sii galu baate si jala godhu. Fuutu jecha dhalaan akkasii. Dhalaan heerumtee amma baateen fuutu. Fakkeenyaaf amma ati gargaraa jennu dhalaa heerumtee baatee warra sasanii fuudhessiin jaagin ati isii sanni jaalata. Warra sasan biraa si jaalata haatee bitee ifi jaalatu sana dhiistee heerumtee baatee waan ta'eef dubura fuudhu ati dardara dubura jechuudha. Atamma yoo anni isii fuudhe bareedan ta'u horee yoo jaalanne min maarra too. Laa warra safuu dhagaa akka aadaa biyya keessatti. Qabugaa amma yookiin meebii yoo inni isiin an jaaladhee yoo dardaras fuutees yoo baate heerumtees yoo baate ilma'uu yoo qabaatte ani yoo jaaladhee yoon fuudheen marrakkoo qaba. Kun amma akkasitti akkamii. Kun tarii. Siyaansi. Amma egaa dogongora amma fakkeenyaaf dogongora guyyaa tokkoo ta'uu danda'a ilma argachuun heerumuun isii fedhii malee ta'uu danda'a. Gaafa wal jaalannee nama sanii wal fuune marrakkoo qaba. Yoo jaalanneen sababbiin ilmi kan argamu daqiiqaa muraasa keessatti sababbii wayiitiin sii galee baakgiraawundiitii miti kan qorachuu qabu kan gaafa isii walitti dabalameeti kan gaafa isii walitti dabalamee booda kan nam beekuu qabu malee dubbiin ati Dubbaa kan jechaafan jaabale jaantilii waan baay'eetiif. Oromoon dubbiin guddatteef harree irratti hin fe'anii jedhu. Daawwalanaa tokko karaa gabaabatti fakkeenyaaf ittiin jaalata isii suuraa yeroo mutee baate ati ittiin gidee dardara jechuudha. Yaani ittiin gigibsiinsan haatee isii san dhiistee dubara fuudhu. Yoo jedhan ilmi dhiiraa hin dalluufi malee dhalaa shamara rabbii uumama kennee fi isiitu dahaafi malee ilmi dhiiraa osoo akkas ta'e akka miree bakka kanatti bar ani osoo isii ta'e yookaan riileeshinii kiyya nama baay'ee faan eekka ilma dhiiraa kachiitu godhu hin jiru shamara caala ilma dhiiraa. Itu bodoh jechaan dhalaa baay'een kan wal quunnamu ilma dhiiraati sii galee shamara osoo hin taane. Ilmi dhiiraa kun rabbi wal jala dabarse malee osoo jasta akkas ta'e ilmoo meeqa argachuu yaala nama yookaan dhalaan dhiirri tokko shamara 5 6 wal arguu danda'a. Quunnamtii homa gara garaati nu. Shamarri garuu akka dhiira sanii miti. Wal jala akkas doorsisee kun waan wanti miti sii galee. Jechuu barbaade meen poointii. Darsuu danda'a malee ilmi dhiiraa osoo ka dhaluuti faallaa osoo ka akkas ta'uuti badii guddaadha qabaa jecha ilmi dhiiraallee akkasuma. Kana waan ta'eef ni deema innis waan baay'ee ni raawwata. Shamarri aggaaxaamii kana keessatti sakandii takkaaf wanni sun itti uumamee sakandii takkaaf haadha ilmaa ta'uu dandeetti. Inni shamara baay'ee bira deema sii galee shamara baay'ee wal arga shamara baay'ee riileeshinii uuma osoo ka nadhagee osoo wanni sun ka keessa uumamuu danda'uutti inni abbaa ijoollee 5 abbaa ijoollee 6 ta'ee shamara san wanti ni jedha. Shamarri dagmoo akkuma tasaa kan namaan wal hin beekne kan maali nuun hin agarre dogongora dhiira tokkoon guyya takka wal agarte ilmoon ishee keessatti uumamuu dandeetti. Gaafa kana haadha gorsummee waan itti kaasu
Sababbii kanaaf nasiif hin fita. Ani mas, wal kabanya kita lalu sih us. Nalagay, sababbii kanaaf waa'ee haadha